har'a uffata naannoo Wallootiin egaa kan nuti akkanatti bareennee faayamnee argamnu sanuma ilaalchisuudhaan immoo shubbisa asuma bakka teenyetti shubbisa godina Walloo Oromoo yaalleerra mitiire egaa akkuma beekamu Oromoon Walloo naannoo Amaaraa godina addaa Kamiseettidha kan isaan argamanii yeroo baay'ee immoo gootummaan ol qabatee maqaan isaaniin ka'a Oromoon Walloo gaa jagnummaa isaaniitiin yookaan gootummaa isaaniitiin akkuma beekamu maqaan isaaniin kaasiin jedhee jira naannoo akkuma naannoo biraa jiraachuu isaaniittis immoo afaan isaanii eenyummaa isaanii osoo tuqsiisin namoota asiin Oromoota asiin nu gaanidha. Kanaafis jaalalaaf kabaja guddaantu isaaniif mala. Yeroo garagaraattis immoo rakkoon garagaraattu isaan mudata. San hunda danda'anitti gaa isaan kan hanga ammaa aadaa fi seenaa isaanii asiin nu gahanii jechuudha. Dhugaa Walloo jettee seenaa na yaadachiiste akkuma beekamu gaa Walloon gootummaadhaan kan inni beekamu akka tasaa illee Oromiyaatti dhiyaatee jiru jechuun Oromiyaan dafii birmachuu fi hin danda'u. Fagoo jiru naannoo Amaaraadha kan isaan jiraatanii. Walloo jettee maal na yaadachiiste beektaa gootitti warqituun diinaa fi sarmituu seenaa. Waan dubartii kaastee fi taanee fi akka maansa. Seenaa ishee baay'ee jaalladhu. Warqituun kun intala ilma dhiiraa qabdi turte. Ilma dhiiraa see kanaa Aaxeen Teediroos jalaa ajjeesisa. Yeroo aangoo irra ture sanatti jalaa ajjeesisa. Baay'ee sammuu ishee keessa jira kuni gaddi kuni. Haaloo ishee sana baachuudhaaf raftee bultu turte warqituun kun. Asabodde diinni diina kooti anaaf fira godhattee dhaadannoo kanaan kan isheen deemtu adeemsa keessa Minilik dhufee aangoo qabatee gaafa aangoo qabatu Minilik deeggartee waliin loluu jalqabde farda seedhaan. Asabodde maal gooti Aaxee Teediroos ajjeesistee gumaa ilmoo isheetti baatte. Kanaafuu gootummaa isaanii kaasuun keenya waanuma sirriidha. Dubartoota keessaa immoo goota waanuma dubartii taanee fi xiqqoo dursa. Goota dubartii har'aa fi lubeen nu filattee jirti. Hagammaa garuu daawwattoota keenya nagaan gaafannee lube. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Qophiin keenya beellama sanbataa jedhu torbee isaa eeggatee jalqabee jira. Iyyiin kaa akkanatti faayamneetii fi bareenneetii kan nuti argamnu akkanatti bareechanii nu faayan immoo mana uffata aadaa walaabuutii teessoon isaanis gullallee naannoo addabaabaayii Madaanalamitti kan isaan argamanii akka keenya bareedanii faayamuu yoo barbaadan achi goraa jenna. Qophicha waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati akkasumallee Siitinaa Hajii fi ogeessi kaameeraa keenyaa immoo Firaa'ol Abrahaamidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennee isin affeerranneerra. Egaa akkuma beekamu Lubee jiinni nuti keessatti argamnu kun ji'a gannaati. Ganni immoo ka beekamu gaa yeroo baay'ee roobaa fi qorraani. Mee roobumaaf qorra kan akkamitti jala miliqaa jirta? Akkuma beekamu gaa roobaa hin qorrallee ani garuu ganna kana kan inni ittiin miliqaa jiru akka tasaa ta'ee boqqolloo fi dinnichaan. Maaliif miliqaa jirta? Ati boqqolloo fi dinnichaan jala miliqnaan ani bullukkoo mo'itiin jala miliqaa jira. Yaani akkasumatti miliquun wayyaa akkamidha torbee kana kamitti ilaaltame? Torbeen kun torbee bareedaadha gaa wantoota taajabbii keessa wanti kaasuu barbaadu har'a waa'ee hattuu osoo kaasnee natti tola. Hanni hattuun kun baay'ee natti rakkistee akkamii? Waan hattuu dhiisi. Ana qofa osoo hin ta'in akkuma guutuu biyyaattuu waanuma rakkisaa jiranidha. Waa'ee hattuu mudannoo dhaga'e tokkotu na kolfisiisee daawwattoota keenyaafis osoo qoodee nama barsiisaas immoo xiqqoo nama kolfisiisaas isa jedhu yaadeeti. Lafti kaameen kolfina. Waanuma kolfaaf muddante fakkaata garuu. Hanni an dhaga'e maal sitti fakkaate gaa? Intalli isheen abbaa manaa fi haadha manaadha. Daa'ima xiqqoos qabataniitu gara mana bilbilatti gurguramutti deeman. Osuma deemanii akkuma isin jedhe isheen ulfaa dadhabdee jirti gara konkolaataatti isheen adeemtu jedheetiniin abbaan manaa ishee gara bakka konkolaataa ishee geessee deebi'aa jechuudha. Daa'imni isaan immoo achuma warra suuqii keessa jiranitti bira kaa'aniiti. Achiin suuqii bilbila iPhone Pro Max fudhataniitu meenitii kun filachiisee dhufaa jedhaniitiin qabee deema namichi. Baay'ee fuudhee jechuudha. Sadii fuudheetiin achi niti kotti argisiisee halluu isaa filattu jedheetiin qabee deema. Isaan immoo warri suuqii keessa turanii daa'ima xiqqoo achitti dhiisanii waan turanii fi achumaan miliqan jedhanii yaanne itti kennaniitumaan osoo eegan yoo eegan hin deebi'u namichi kun. Maal ta'e jedhanii gaafa laalanii namichi konkolaataa isaa kaasee deemeerana jarri jiran. Achiin daa'ima gaafa gaafatanii anu kararra jiraadha uffatuma naa bitaniitiin qabanii naan dhufan malee ani isaan hin beeku jedhee hanni akkanatti
Ofii bareechee dhufaaraa kanaafuu isinis of eeggadhaa jechuumaaf qa'a. Ani dhugaa dubbachuuf utuu nani abbaan suuqii sanaa ta'e waan kanatti tilmaamu maaliif miidhaa akkamitti mucaa caalchifatee mi'a sana fudhatee deema namni sun waan yaaduu fi sammusaa keessatti yaadu waan akkasii. Garuu sin dhibu namni hagana hatuuf itti yaadee sanummoo ulfa ta'anii akkas itti yaaduun xiqqoo jechuudha. Maalidha waan isaa? Maalan taajjabisee ta'e kadhaan haa ta'u kadhaan jechuun nama qaanessa kadhaan. Garuu namni kadhatu nama guddaadha yoo ta'e namni sun humna ittiin danda'e waa hojjetu waan hin qabneef kadhata kun noormaalidha. Garuu namni umurii keerra jiru dargaggeessi gaafa kadhatu waan baay'ee nama qaanessudha. Kaleessa maaltu na mudate seete namuma akka kootiidha bakka ani dargaggeessi waan jedhamu. Umrii keessa hin gaafadhu lakkee agarsiis hin salphatii rakkoon qaba. Namuma akka koodhaa dhufee harkanatti raaseera. Ani sanni naqadhate san birrii kennu miti kan na aarse. Isin umurii kanaan kadhatu baay'ee mana aarse. Egaa dargaggummaan akkuma beekamu umriitti finnee itti hojjannudha. Umrii kanatti kadhachuun dhugaa dubbachuudhaaf nurraan bareedu. Garuu immoo carraan hojii saamamtu jira isa jedhu immoo gaafii guddaadha jechuun. Hunduu taajjabaa jira jedhee yaada namoonni baratanii faayisa digirii qabatanii liistiroo hojjetan dubartii ishee yuunivarsiitii Baahar Daar irraa baates argaatuma turre carraan hojiis xiqqaachaatuma dhufaa jira kunis akka sababaatti ka'uu danda'a garuu immoo wantuma humnuma qabnu kanaan hojjechuu qabna malee kadhaan sirrii miti lubeenis isa taajjabde akkana karaa saniin nuuf ibsite. Taanaan liistiroo xaraguun kun wanta baay'ee hojiidha bakka maaliif ofumansiisteetta taanaan kun hojiidha kadhaan garuu mana maqaanessa. Kadhaa yoo jettu garuu dargaggoota qofa osoo hin taane karaa irrattuu baay'atee jira. Jechuun daa'imman xixiqqishoon fa'aa lukarratti sirarra'anii gad siin dhiisnu jedhanii fa'aa kadhaan akkasii baay'atee jira. Kun immoo uummataas jiraatuuf rakkoon qabu garuu immoo uummata gara biyya garaagaraarraa dhufanii imeejii biyyaa keessattis rakkoo fida yookaan immoo namni biyya biraarraa dhufee biyya kadhattuun itti baay'atu sanfaa jedheetiin nu kaasuu danda'a. Kana irrattis haala hojii irratti dargaggoonni keenya haa hojjetanii gara hojiitti haa jabaatanii jennaga. Amma ergaa somneemee qophii tokko qabna qophii onnachiistuu ilaallee walitti adeemna. Hojiileen Naappooliyoon Hiil keessaa addunyaa kana irratti beekamoo fi barsiisoo ta'an muraasa kan itti wal yaadachiisnu ta'a. Salphaatti wanti nuti hubachuu qabnu waan sammuun keenya ni danda'ama jedhee amanu hunda ta'uu akka dandeenyu amanu. Ashamaa akkam jirtu? Kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu qophii keenya onnachiistuu har'aatiin namni kamiyyuu hiree argachuu fi milkaa'ina dhugaa gonfachuuf maloota isa barbaachisan muraasa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Ani Lubee Girmaati nu faana tura. Think Nagraawrich hojiilee Naappooliyoon Hiil addunyaa irratti beekamoo ta'an keessaa isa tokkodha. Namni kamiyyuu milkaa'ina dhugaa gonfachuuf maloota isa barbaachisan muraasa keessaa inni tokko fedhiidha. Wanti hundi fedhii irraa eegala. Fedhiin jireenya kee keessatti akkamitti waan tokko akka barbaaddu kan agarsiisudha. Kana galmaan gahuu yoo barbaadde malees fedhii hin qabdu jechuudha. Garuu wanti ati taatu suuraa dhugaa kan ta'e fedhii keessa gubaa. Fedhiin kee garuu fedhii gubaa ta'uu kan qabuu fi fedhii kee galmaan ga'uuf yeroo murteessite ammoo karaa tokkoon fedhiin sadarkaa yaadaa fi gochaa walitti hidhu ta'a. Wanta sammuun ulfooftee amanuu dandeessu kamuu sammuumaan galmaan ga'uu danda'uu qabda. Inni biraan ammoo amantiidha. Amantiin humna yaadaa fi miira kee mul'isu wantoota abdatte jabeessitee qabachuudha. Amantiidhaan waan hin danda'amne uumuu danda'udha. Garuu yaadni gadhee aarii jibba yookaan inaaffaa faayidaa qabnu kamiyyuu yoo amantii qabaanne ni ajjeesa. Kanaaf waan galmaan gahuu barbaaddu hunda irratti ilaalcha gaarii qabaachuu qabda. Inni sadaffaan dubdeebii ofumaan ofiif kennudha. Inni kun dandeettii sammuu kee fedhii keessa gubaa jiru irratti xiyyeeffachuu keeti. Sammuu keessa dammaqaa jalaa akka dhugaatti akka fudhattus gochuudha. Kaayyoo fi hawwii kee barreessi. Yaada gaarii dhugaa jireenyaa ta'een irra deebi'i. Inni afuraffaan beekumsa addaati. Ammi yaadaa hawwii gocha akka ta'e beekna. Ogummaa murtaa'e kaayyoo ijoo daldala yookaan hojii kee wajjin wal qabatu horachuu hin dhiisin. Namoonni ga'umsa gadi aanaa qaban yeroo baay'ee erga mana barumsaa gadhiisanii booda barumsi akka xumurame amanu. Dhugaa dubbachuuf barnoonni hundi beekumsa qabatamaa akkamitti akka argattu akka barattu
si gargaaruuf kan yaadamanidha. Kaayyoo kee galmaan ga'uuf beekumsaa fi karoora hojii kee horachuu fi fooyyessuu qaba. Inni shanaffaan ammoo yaadadha. Wanta sammuun ulfooftee amanuu dandeessu kamiyyuu sammuun galmaan gahuu qabda. Kana dura yeroo meeqa kufteen humna of kakaasuu guddifachuu qabda. Kana gochuuf karaa hundarra gaariin yaadadha. Yaadni karaa kee irratti tarkaanfii fudhachuuf ifaa fi kakaasuu siif kenna. Inni ja'affaan ammoo karoora qindaa'aa qabaachuudha. Yeroo hundumaa milkaa'uuf karoora qindaa'aan akkamii akka barbaachisu hubachuuf kitaabni Think Grow Rich jedhamu kaayyoo kee galmaan ga'uuf gurmaa'uu fi hojiiwwan kee karaa milkaa'inaaf nama geessan karoorfachuu akka qabdu heereera. Torbaffaa fi inni biraan ammoo murtoodha. Harkifachuun faallaa kutannoo waan ta'eef diina warra milkaa'ina hawwan hundaati. Namoonni milkaa'an hundi murtoo baay'ee dafanii godhu, garuu baay'ee suuta jedhanii jijjiiru. Akkasumas namoonni hin milkoofne hundi murtoo baay'ee suuta jedhanii murteessu, garuu dafanii yeroo baay'ee jijjiiru. Karoora jireenya keetii kaasi. Wantoota jireenya kee keessatti argaman galmaan gahuuf wantoota irratti xiyyeeffachuu qabdu baafadhu. Kunis amala barumsaa yookaan dandeettii murtoo ta'uu qaba. Namoota kaayyoon isaanii qofti siif abjuu kee fooyyessuuf ta'e obsuu dhiisuuf daftee murteessuu dandeessa. Inni 8ffaan itti cichuudha. Ciminaan amaloota milkaa'inaa argachuuf qabaachuu qabdu keessaa cichoominni isa tokkodha. Kan hin milkoofnee fi kan milkaa'e adda baasuu kutaa amala nama tokkoo isa guddaadha. Kanaaf baay'een keenya milkaa'ina dura harka kennina. Garuu yeroo ciminaa fi murannoo barattu gara badhaasa injifannootti fuulduratti dhiibuu dandeessa. Laffaa fi inni dhumaa humna sammuuti. Gareen ijoo garee namoota lamaan kan kaayyoo karooraa fi abjuu isaanii galmaan ga'uuf wal deeggaranidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya, qophiin onnachiiftuu keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Torbee qophii kan biroon aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu. Fayyaan tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya onnachiistuu daawwannee walitti deebinee jirra. Egaa qophiin onnachiistuu keenya har'aa waan tokko hojjechuu nan danda'a jedhanii of amansiisuudha. Isa keessaa inni tokko fedhiidha. Eeyyingaa wanta tokko onnee keerraa feeta taanaanii wanta ati galma hin geenyeef tokkollee hin jiru. Wanta tokkoon hojjedha jettee jalqaba fedhii isaati uffisi keessatti kan jiraachuu danda'u. Saniif immoo fedhiin kophatti immoo homaa fiduu hin danda'u. Gaaf waan feeteef qofa bakka barbaaddu hin geetta jechuu miti. Fedhii fi kaka'umsa tattaaffiin kee immoo sirriitti barbaachisaadha mitiira. Sirriidha. Inni kan attaanee jiru immoo amantiidha. Ofirratti amantaa qabaachuu qabda. Kana nan danda'a hojjechuu nan danda'a jettee of amansiisuu qabda jechuudha. Eeyyingaa waa'ee onnachiistuu keenya yookiin immoo ifama qophii keenya onnachiistuurraa kabajamtoota daawwattoota keenyas barumsa ni fudhatu jennee abdannaa. Wanta tokkoof wanta barbaadan tokkoo fi hammam haga deemuu qabanii isaan mul'isa jedheetiin abdadha. Kanaaf immoo ati galatoomi. Mee taatee torban kanatti adeebinu. Torbee kana keessa maal wanti haaraa'utti maali? Egaa taateen torban kana keessa jiru wanta baay'ee nama gammachiisu miti. Keessaa baasnee gaariidha jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa torban kana keessa taateen ta'e Artist Mulunaa Tufaa addunyaa kanarraa boqoteera. Dabalatas illee koomeediyaan Sooraa Abdataallee akkasuma boqochuu dhageenye wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Eeyyingaa weellisaa Mulunaa Tufaa sirba isaa shamarran Amboo mammagaalanii jedhuun beekama. Mee osoo sirba isaa sagaleedhaan nu yaadachiiste? Walumaan yoo jenne waliin. Mammagaalanii shamarreen Amboo mammagaalanii. Naman teessisuu jaalalli isaanii amma arganiituma yaadanii. Egaa weellisaan kun sirba kana dabalatee sirboota garaagaraatiin kan beekamudha. Hora Amboo keessattis hojjetaa akka ture quba qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf kun wanta nama hedduu gaddisiisudha. Sababni inni ittiin boqotes immoo wanti beekamu hin jiru. Sababuma hin beekamneen jedhameettidha kan inni jiru. Akkasumas immoo koomeediyaan Sooraa Abdataas sababa hin beekamneenidha kan isaan lachuudhaan argamanii. Kunis immoo waan xiqqoo nama rifachiisudha. Akka wiirtuu miidiyaattis gadda guddaan itti dhaga'ame ibsachuu barbaanna. Firoottanii fi maatii isaanii hundaaf jajjabina hawwina.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Kanatti aansuudhaan immoo kan isiniif dhiyaatu qophii faana gootaati. Qophii faana gootaa dhageenya walitti deebinu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo yeroo qophii keenya isa dhumaa itti affeerruu irra geenyee jirra. Qophiin keenya inni dhumaas ammas barnootadha. Daawwannee walitti deebinu. Barnoota ammas barnoota kanata ukaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata ukaba kaayyoon oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufta kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame. Waa'een Oromoo fi Oromiyaa barreeffamee dubbatamee akkasumallee baratamee dhumu. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Qophiin keenya ammas barnootaa jedhu jalqabee jira. Qophicha waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaa akkasumas ogeessi kaameeraa keenya Firaa'ol Abrahaamidha. Akka xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Tolee galatoomii maqaa kee? Maqaan koo Keerdiin jedhama. Maqaan kiyya Xaahir Hussein jedhama. Maqaan Habiib Ajdafii jedhama. Maqaan kiyya Saadaa jedhama. Gadaan maal? Gadaan ka Oromoon ittiin bulu aadaadha. Gadamojjino. Gadamojjiilleen gadaa ta'eeti gadaa fi gadamojjiin garuun harkaa badde bakka Gadaa jechuun kan Oromoon ittiin beekamudha. Isa keessaa gadaan shanantu jira jedhama. Gadamojjino. Gadamojjiinis akkasuma natti fakkaata. Gadaan sirna bulchiinsaa Oromoon ittiin jiraachaa turedha. Akkas. Gadamojjino. Gadamojjii natti mee? Natti fita. Gadamojjii jechuun kan meenaadha. Gadaa jechuun haala sirna bulchiinsa Oromoo natti fakkaata. Gadamojjino. Gadamojjiin Gadaan Oromoo meeqa? Gadaan Oromoo kun shan miti? Shan. Isaanis? Gadaa Roobalee. Raanfadhee. Gadaan Oromoo shan. Isaanis? Isaan keessaa gadaa bultu, gadaa bultum, gadaa roobaa, gadaa shanan kanuma kana fakkaatan jedha. Gadaan Oromoo torba. Isaanis garuu akkasitti laakkaa'uu hin dandeenye. Torbadha isaan keessaa amma beektu gaanitti mi torbadha jetteetta? Isaan keessaa hin beekne. gadaan Oromoo 8. Isaanis? Isaanis Shammoo 8. Shan yookaan 3 isaanis meeqa maal fa'aadha? Seenaan Oromoo jechuun gadaatti bulanu baay'een beeku adiif. Sirba Andu'aalam xaafatti marmaarti mucayyoon xaafatti marmaarti jedhee maaltu itti fufa ture? Ani waan sirba xinnoo hin beeku. Akkamittan dhiisaa daggamtee narratti tamaarti jedhe hiikaan sirba kanaa maalidha jettee yaadda? Maal jettee? Akkamittan dhiisaa daggamtee narratti tamaarti jedhe hiikaan sirba kanaa maali jettee yaadda? Baay'ee jaallattee jirti jechuudha isheen. Baay'ee jaallattee waan jirtuuf giixxanni yaadu waan yaadu sanatti yeroo baay'ee dubbatti jechuudha. Akkasiti. Sirba Andu'aalam xaafootti marmaarti mucayyoon xaafootti marmaarti jedhee itti fufu maal jedha? Xaafootti marmaartii xaafootti marmaartii jedheetiin meerranaa Tole akkamittan dhiisaa daggamtee narratti tamaarti jedhe hiikaan sirba kanaa maalidha jettee yaaddaati? meeme
Akkamittan dhiisaa daggamteen irratti tamaarti. Hiikaan sirba kanaa maalidha jettee yaadda? Ana akka kiyyatti akkan yaadu jaalala isa qabsiifteetiin achi booda isa dhiisuu barbaadde jechuudha. Kana na fakkaata. Sirba Andu'aalem xaafootti marmaarti mucayyoon xaafootti marmaarti jedhee inni itti fufu maal jedha? Sirba badaan hordofaan dhiifama. Akkamittan dhiisaa daggamteen irratti tamaarti jedhee sirba. Hiikaan sirba kanaa maalidha jettee yaadda? Hiikaan sirba kanaa waan irratti intini jettu natti fakkaata waan irratti taphatu waan irratti yookaan fi ashooftu waan akkasii fakkaata. Sirba Andu'aalem xaafootti marmaarti mucayyoon xaafootti marmaarti jedhee sirbatti fufu sun maal jedha ture? Andu'aalem albamii isa kamirraamu Xaafootti marmaarti mucayyoon xaafootti marmaarti jedhe. akkamittiin dhiisaa kan jedhu. Eeyyeen. Hiikaan sirbichaa maalidha jettee yaadda? Hiikaan sirbichaa akka itti dhiisu falan qabu jechuudha. Kanuma kan. Xaafutti marmaarte jechuun naafoo deemti jechuudha natti fakkaate. Xaafutti marmaarte mucayyoon xaafutti marmaarti. Jechuun isiin bakka naafoo deemtee gara nama balleessiti jechuudha. Namni tokko qabeenya kee tuffataa haa jennu. Qabeenya kee nama tuffatu kanaaf mammaaksaan deebisii fi deebii yoon siin jedhe maal jettee deebistaaf? Ta harreen qabnetu ta lukkuun qabnetu harree namaa tuffatallee jedhuu danda'a. Ta harreen qabnetu farda namaa tuffataa jetti garuu Oromoon. Namni tokko qabeenya kee tuffata yoo ta'e namni tokko qabeenya kee tuffata yoo ta'e mammaaksaan bakka buusiif mammaaksaan deebisiif yoon siin jedhe maal jettee mammaaksaan deebistaaf? Saawwa bangaan facaafsee ollaatu ija jaamsa wanta jedhan tokko hin jiru akkana. Tolee namni tokko qabeenya ati qabdu tuffata yoo ta'e nama qabeenya ati qabdu tuffate sana mammaaksaan deebisiif yoon siin jedhe mammaaksa Oromoon qabu keessaa kamiin deebistaaf? Mammaaka Oromoon qabdu keessaa kan harreen qabneet farda namaa tuffataa kan jedhu jira. Namni tokko si tuffatee haa jennu yookaan immoo qabeenya kee tuffatee haa jennu. Nama kanaafi mammaaksaan deebii deebisiif yoon siin jedhee mammaaksa Oromoo keessaa mammaaksa isa kan fudhattee deebii deebistaaf mammaaksa. Maqaa mammaaksaan deebisuu fi kan keessa namaa hin beekne keessa qabattee namaa laatti jedhan. Tuffii qabeentinii kootti yoo tuffate maal godha akkana tuffateetti dhiiseen bira darba. Mammaaksa waan jettee fi deebistu hin qabdu? Mammaaksa Oromoo keessaa waan tuffiidhaaf deebii ta'u wayii jira bar. Badaan beekuusa. Baay'ee galatoom. Baay'ee galatoomte waan naaf feertee fi televezyiinii hurtuu kanarratti baay'ee galatoomi nuuf jiraadhaan jedha. Baay'ee galatoom. Aishi fayyaata ulfaadha. Baay'ee galatoom. Ishi galatoomatis. Galatooma. Tolee baay'ee galatoom. Ishi galatooma isinillee nu bashannansiisuu keessaniif. Kan daawwachaa turtan qophiin keenya aga ammaa kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee qophicha qopheessuun kan isin faana ture ani Lubee Girmaati. Akkasumas ogeessi kaameeraa keenyaa Firaa'ol Abrahaamidha. Torbee sagantaa kan biroo naga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaa ta'a. Seenas ni tintiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Egaa qophii keenya ammas barnootaa daawwannee walitti deebinee jirra. Qophii keenya ammas barnootaa har'aatiin ilaalaan ture waa'ee gadaa gaafachaa turte. Gadaan Oromoo meeqa jechaa gaafataa turte. Anis immoo siman gaafadha gadaan Oromoo meeqa maqaanis natti himi sin jedha. Gadaan Oromoo fi Odaan Oromoo tokkodha beektaa. Gadaan Oromoo 5 Odaan Oromoo 5. Namoota gaafan gaafadhu waa'ee Odaa Oromoon gaafadhe se'anii waa'ee Odaa bultuun Odaa akkas jedhanii naa deebisaa turani. Kan hin gaafadhe garuu gadaa Oromooti. Gadaan Oromoo 5dha. Isaanis muudadha, haalchisadha, meelbaadha, birmajjii fa'aadha. Dabalatas immoo marsaa gadaa kan jedhamu jira. Sirna gadaa keessa marsaan gadaa kun 8
Amma sinan gadaan Oromoo meeqasi jedhuni isa kan marsaa gadaa 8 marsaa gadaan Oromoo 8dhaan na deebisaa turani. Kanaafuu ammas haa barannuun jedhan akka Egaa qophiin ammas barnootaa keenyaatiin namas barsiisaatuma wanta walii beennuu walii qoodaatiin turtii goonaa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa beellamni sanbataa torbee kanaa kana fakkaata ture. Keessummeessuun kan isin wajjin turre Ansittiinaa Hajii akkasumas Lubee Girmaa karaa kaameraatiin immoo ogeessa kaameraa keenya Firaa'ol Abrahaam wajjin ta'uudhaan. Torbee egaa sagantaa kam birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu jecha fayyaan tura. Ebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan kalma keenya tayaanuuf wiirtuu imala itti aanu.